Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kootii galanni kiristoos haa ta'u. Egaa baga geessan ayyaana hosaanaatiin ameen baga wajjin nu geenye. Waaqayyo guyyaa kanaan nu ga'eera. Egaa immoo du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ayyaana kabajuu isaatiin waaqayyo nagaan nu haa ga'u. Ameen. Egaa guyyaa lamaan kana argitanii jirtu. Obboleessi keenya Eermiin obboleessa keenyaaf mucaa wayitiif egaa chaalenjii kennee yeroo darbee gargaaree jira. Akkasumas immoo obboleewwan keenya dubartootaaf egaa ijoollee mana gola madaamii hojjetaniif egaa isaaniif madaam qamamiidhaaf egaa chaalenjii kennee ture. Egaa ijoollee namoota beektan meenshinii godhaa jennaan ijoollee nama 12tu isaaf ergame jechuudha. Isaanis immoo fooloon isaanii akka guddatee dandeettii isaan qabaniin yuutuubii irratti ta'ee tiktook irrattis hojjetanii galii mataa isaanii dabalataan akka qabaatan egaa ijoolleen hundumtuu deeggarsa godhaa turanii. Ijoollee gola madaamii hojjetan keessa egaa namoonni 12 filatamanii namoota 12 keessaa immoo obboleettiin teenya egaa Burtukaan Kabbadee kan jedhamtu ishiidhaaf hundumti isaaniitu rakkinni kee rakkina keenya hin caalu jedhanii caarraa isaaniif kenname sana egaa obboleettii teenya kanaaf dabarsanii laatanii jiru jechuudha. Kanaafis immoo egaa obboloota koo galata guddaa nurraa qabdu jechuudha. Baay'een gammadee nuti dubartoonni mana madaamii keessa hojjennu egaa namoota dhibame kan yaalchisu, namoota beela'an akkasumas namoota dheebotan gara biyya keessattirree egaa balaan wayitirree yoo bu'ee namoota gargaaran duuba obboleewwan keenya gargaarsa duubaa dhabamanii hin beekan jechuudha. Ijoolleen gola mana madaamii keessa hojjetan maaliif rakkinanii beeku waan ta'eef beeluu, dhoobuu, boo'icha, gaddawwan hundumaa ni beeku waan ta'eef namoota kamuu gargaaruudhaaf duubatti deebi'aniitu hin beekan jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo immoo egaa guyyaa qaba waan hundumaatiif iyyuu guyyaan immoo isaaniif namoonni maqaa isaaniitiin fooloo guddaa argatanii qarshii guddaa argachaa jiran geemii taphachuudhaan akkasumas immoo tiktook irree yuutuub irratti irree sabiskiraayib isaan gochuudhaan fooloo laayik sheer taap gochuudhaan geemirree gizee isaan taphatan sappoorti gochuudhaan egaa ijoollee mana madaamii jiran egaa wanti isaan nama gargaaruudhaaf yeroo qabanitti yeroo irriiba isaanii irraa qannasanii bakka namoonni akka gargaaramaniif dadhabbiin isaanii dadhabne hin jiru jechuudha. Ijoolleen gola madaamii keessa jiran waaqayyoof yaa galatu. Har'a immoo guyyaa itti dadhabbiin keessan guyyaa itti isin nama qarqaartanii waaqayyo immoo gara keessanitti deebi'ee guyyaa itti isin qarqaaramtan egaa waaqayyo fidee jira jechuudha. Boo'icha keessan gadda keessan dhaga'ee ijoollee 12 filataman kun isaan hundumaafiyyuu gargaarsa hin barbaachisa. Garuu obboleettiin teenya Burtukaan egaa dhibee hin fayyitu jedhanii jira. Egaa manni yaalaa qoricha fudhachuudhaan jiraatta malee fayyuu hin dandeessu. Maqaan dhibichaatiyyuu na harkaa badeena. Fayyuu hin dandeessu. Waggaa 8tiif egaa dhibee kana wajjiniin qoricha fudhachaatii turte jechuudha. Waggaa 9 biyya Gibsiitti mana madaamii keessa hojjechaa jirti. Waggaa 8 garuu maatiin qarqaaraa gaa'ilan godhadhaa akkasumas immoo qarshiin lafa godhadhaan hin jiru ishii bira. Ishiin hojjettee qarshii ishii qorichaan bitatte jechuudha. Dhibee amma naga'u kan dhibee abdii nama kutachiisu kanarree qabattee waaqayyoon ishii galateeffachaati jabaattee hojjettee qoricha ishii kana bittee qoricha isaa immoo baay'ee guddiidha. Hanga birrii 45tti bitamamu 45,000 bitamamu maal jetteena kana hundumaa jabaattee ciniinnattee hojjechaati har'a geesse jirti. Ergan hojii dhaabee guyyaa 20 ga'ee tanan jira dhagni koo hundiyyuu bobbookoo kee jette. Kanaafiyyuu fuula ishii irrattis argitanii jirtu baay'ee qaamni ishii bobbookoo kaatee jira jechuudha. Bishaan leetira 5tu qaama kee keessatti walitti kuufame jette qoricha ajjajabeef immoo biyya ishiin jirtutti iyyuu hin argamu jette. Kanaafiyyuu
yaa obboloota koo gaarii hojjechuun egaa namni gaarii facaase gaariidhuma hammata. Obboleettiin teenya tun garuu nuti nama aarree gaddinee maatiin keenya qarshii nu jalaa balleessan jennee boonyee akkasumas immoo abbaan manaa koo qabeenyaa kiyya irratti niitii fuudhe jennee haati manaa koo akkanatti nagante jennee waanuma bakka hundumaaniyyuu marraramnee hanga lubbuu keenya baasuu dirasitti nuti warra geenyu warra abdii kutannee boru akka guyyaan biraa jirutti yaanne. Kanaaf dhugaa ani wanta baay'een ishirraa baradhe abdii guddaa nuu taate jechuudha obboleettiin teenya tun. Mee ilaalaa ka ji'a ji'aan mana madaamititti hojjettanii qarshii kana lafan godhadhaa dadhabbii kiyya kana boruun laala boruun nyaadha yookiin boruun ittiin uffadhaa odoo hin ta'in arran ittiin jiraadha. Arra lubbuu tiyyatan ittiin jiraachisa jettanii dadhabbii keessa sana kan ji'a tokko qorichaan bittanii umurii of dheerechuu jechuun hangam akka namatti ulfaatu. Namoonni tokko tokko otoo ta'anii erganiif fayyine maarree ofii hojii ajjeesee yoonan ofii ka jedhanii lubbuu isaaniitittirree hanga murteessan ga'u jechuudha. Isheen garuu Waaqayyos jabina ishiidhaaf kennee biyya ambaarratti hojjettee akka of dandeessu biyaansi akka namarratti hin kufne taatee of dandeessee arra geessitu jirti. Kanaafuu Ermiin immoo egaa chaalenjii adda ta'e fide jechuudha. Hanga har'aatitti namoonni chaalenjii yoo kennan namoota adda addaatiif akkaawuntii kiyya fooloo naa taasisaati qarshii ammanaan siinii kennu jedhu. Garuu inni immoo ammam ijoolleen gola madaamii keessa jiran diraaman tokko yaaba'u sirbi tokko yaaba'u bakka waanumti tokkoyyuu yoo dhufe wanti biyya deeggaru tokko yoo dhufe laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan sagantaa sana hordofuudhaan namoota keessattuu namoota godaananii jiran jechuudha warra biyya keessa jiran kan deeggaran jechuudha. Waaqayyoommoo waan hundumaaf iyyuu guyyaa qaba. Har'ammoo akka imimmaan obboloota keenya namatti himachuu kan hin dandeenye waaqa isaanii tokko bichatti boo'atii gaafa dadhabanii gaafa gamteef gara namaatti ba'anii egaa yoon du'es reeffa kiyya kan galchu gara biyyaatti isinii jedhanii gara uummata isaaniitti ba'anii gaafa dadhabdee mucayyoon tun ilaalaa ka egaa dadhabdee guyyaa 20 itti ergan hojii dhaabe waggaa 9 garuu hojii hojjechaa turte waggaa 8 kan qorichaa jechuudha. Kanaafuu yoonan amman jirutti nan jiraadha yoonan du'es immoo egaa sidumaa namni biyyatti na galchu jettee gara miidiyaa kanatti dhufte jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti immoo namoonni fayyaa qabaannee hojjennee qarshii argannee mana ijaarrannee heerumnee daa'ima deenyee akkasumas obboloota keenya barsiisnee warra keenya mana ijaarree akkasumas qarshii akkaawuntii keenya irra godhannee warreen jireenya biyya lafaa kanaaf nu barbaachisu waanantoota akkanaa kana guuttachaati jirru. Garuu immoo madaamii wajjin wal lolaatii obsa dhabnee gaafa waaqayyotti warri amma arraramnee yaa waaqayyo maa akkana nu goote jennu isheerraa akka obsaa fi akka ciminaa fi akka jabina barannu taanee jirra jechuudha. Maaliif wanni kamiyyuu yoo dhufe obsuu akka qabnu abdii kutachuu akka hin qabne maaliif jireenyi biyya lafaa kanaa dhugaa dubbachuudhaaf istiilii qarannaa ani matuma kootiinuu gaafa hojii hojjedhee keessummaan wayii manatti dhufee bakka hojiin natti baay'atee na bulleechee lukni koo na dhukkubee duddi kiyya na dhukkubee gaafa nintinii jedhu hojiin kun oduu natti hafee jedhee booyi na godha jechuudha. Bakka obsa dhabuudhaan kan garuu gaafa immoo namoota akkanaa kana argu yaa waaqayyo edaa cubbuun hojjechaati jira dhiifama naa godhe jedhee akkan gaabbii galuun ta'e jechuudha. Mee ilaala akka hojjettanii qorichaaf kanaaf iyyuu ijoolleen mana madaamii jiru namoota kamuu faana kan dhaabbatan isin waan akkanatti beekamu taabii koppii sheerii liinkii godhuu kana laattu waldaalee hafuuratiinis ta'an karaa amantaa waldaa adda addaa dhaabanii hawaalaa adda addaa kan gargaaran namoota biyya keessatti rakkataa karaa irratti dhoksaniitu maatii isaaniitirraa qarshii qabasanirraa fuudhanii dhoksanii erganiitu mana amantaa isaanii jajjabeessuudhaan mana amantaa kufe ijaaruudhaan akkasumas immoo waldaalee biyya lafaatinis guruupii wayiitis uumanii namoota gargaaramuu qabu kan gargaaran ijoollee gola mana madaamii keessa jiran. Kanaafuu warreen immoo hojiidhaan dadhabanii rakkatanii boo'an kun immoo waaqayyo immoo imimmaan isaanii dhaga'ee egaa chaalenjii obboleessi keenya Ermiin eegalee jira.
namoonni biraatis ijoollee mana gola madaamii hojjetanii sheer koppii link taaptaa godhamtanii isinii godhamee tiiktookiin keessanis ta'e yuutuubiin keessanis warri isaaniin guddattan isin immoo dubartoota namoota 12 kana oliif chaalenjii kennitanii ijoollee kana sappoorti gootanii ijoolleen kun guddatanii bor akka of danda'an gochuu ni dandeessu.